Hallelujah. Arkuma kiyol kaas gara waaqaatti na gargaari jedhaa. Foon kootiin hin laatin, biyya lafaatti hin laatin, si wajjin deemee as geera nan salphisin. Bara baay'ee si wajjin lakkaa'etti na geera. Laga baay'ee si wajjin ceera. Foon kootiin hin laatin jedhaa. Mii kadhannaa kana kadhadhaa. Foon kootiin hin laatin jedhaa. Biyyi lafaa fakkiisi nama nyaata. Nan salphisin jedhaa. Waggoota baay'ee si wajjin deemeera. Waaqayyo ammas na eegi jedhaa. Qalbii koo eegi jedhaa. Na bukkeedhaa kee sana nyaachuu barbaadu nan laatin jedhaa. Na bukkeedhaa kee salphina koo eegaartu nan laatin jedhaa. Qullaa sana gochuu barbaadu nan laatin jedhaa. Isa jireenya koo salphisuu barbaadu nan laatin jedhaa. Waaqayyo jedhaa kadhadhaa. Qullaa kootiin nan laatin, hiriyaa kootiin nan laatin, abbaa manaatiin nan laatin, haadha manaatiin nan laatin, ilma kootiin nan laatin, intala kootiin nan laatin, qabeenya kootiin nan laatin, abuu kootiin nan laatin, argachuu kootiin nan laatin jedhee kadhadhu. Waaqayyo nama dandeesse. Gooftaa barichi bara hamaadha. Bara cubbuun mataa godhate, bara cubbuun afaan godhate, bara Hisqeeliin fakkaata, bara Ermiyaasin fakkaata, bara Anbaaqomiin fakkaata. Baratti namni aarsaa Waaqayyoo dhiisee waaqa tolfamaa duukaa bu'e. Baratti namni filannoo isaa biyya lafaa godhate. Baratti namni waan manaa ba'e wallaale. Baratti namni Waaqayyoon hiriyaa godhate. Baratti namni hafuura qulqulluu waamee arrabsaa jiru. Dhuma koon balleessin jedhi Waaqayyo kadhadha barandeessa. Bu'aan kee kadhannaa keessaa argama. Ani homaa si gochuu hin danda'u. Yoo Waaqayyo waa'ee kee natti himuudhaa baate, yoo Waaqayyo waa'ee kee natti dubbachuudhaa baate, fuula kee ilaaleen dubbadha miti, wayyaa kee ilaaleen dubbadha miti. Yoo Waaqayyo dhimma kee natti himuudhaa baate homaa si gochuu hin danda'u. Waaqayyo tafa agarsiisi. Waaqayyo jedhaa harka koo jabeessii na qabi jedhaa gooftaa kadhadhaa. Yaanni garaa koo hamaadha. Ituu mukicha irraa kuttee nyaatte iji kee banamee akka Waaqayyoo taata jedhe Yewaanin murate abbaa manaatiin. Ituu mukicha irraa nyaattanii agartuun keessan hin banamaa naan jedhe bofichi jette. Wal galaafatani. Haati manaa abbaa manaa galaafatte. Abbaan manaa Waaqayyo irraa addaan ba'e. Abaarsa addunyaa kana dhufe. Rakkinni biyya lafaarra buufate. Garaan Waaqayyo namarraa fagaate. Kakuus Waaqayyo karaa dhaabbate. Abrahaam regee Waaqayyo gooftaan yoo araaraan deebi'eyyuu dhiphinicha ammarraatti hin cabne. Har'aa hin tajaajilama. Garuu Waaqayyoon sodaachuun Waaqayyoon dhaga'uun hin jiru. Hin kadhannaa, hin dhaabbannaa, Waaqayyoon dhaga'uun hin jiru. Namni filannoo isaa biyya lafaarra godhateera. Addunyaa darbuuf ergamaa jira. Waan darbu duukaa bu'ee fiigaa jira. Abbaan manaa manaa hin beeku. Haati manaa abbaa manaa hin beektu. Abbaan manaa ijoollee isaa hin beeku. Haati ijoollee ishee hin beektu. Eessa walteen hin jiru. Eessa bulteen hin jiru. Maal taateen hin jiru. Attamiin hin jiru. Qeen namoota baay'ee abaarameera. Sodoomiif Gomoraa kan balleesse ayicha Waaqarraa kan erge gochaawwan kanadha. Ilma isaanii wallaalan. Obbolaaf obbolaatu deebi'ee xuraa'ummaa jalqabe. Dhiiraaf dhiiratu deebi'ee xuraa'ummaa jalqabe. Waaqayyo garaan isaan gadde. Qulqulloota nanaa qeen kee maal fakkaata? Jireenyi kee maal fakkaata? Ilmi kee maal fakkaata? Intalli kee maal fakkaatti? Atoo maal fakkaatta? Karaan Waaqayyoo siif galeera. Ciffaraan miti kan dhufne. Jireenya bara baraaf dhufne. Galmi keenya jireenya bara bara ta'uu qaba. Waaqayyotu maxxanaa jirtu moo irraa fagaachaa jirtu? Waaqayyo jedheen dubbadhe kaleessa seera uumamaa boqonnaa 7 jaawoo jolti qabe. Hamma gaafan namni Waaqayyo markabicha hojjete xumuruutti Waaqayyo dubbii isaa Nohi biraan hambifne. Qophaa'ii jabaadhu. Erga inni garuu markabicha hojjete raawwate booddee Waaqayyo bokkaa badiisaa erge jedhee dubbadheera. Bokkaan sun midhaan hin biqilchine. Bokkaan sun horiin dhugee itti aaran galfanne. Bokkaan sun addunyaarraa kan lubbuu qaban guutummaa xaragee balleesse. Bokkaa dha'ichaa ta'e. Sinti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Yeroon kun yeroo xumuraatti dhufaatii ilma namaa dura
namni of gadhiisa jedha. Dhufaatii ilma namaa dura raajonni sobduun hin ba'atu jedha. Dhufaatii ilma namaa dura waldoonni kiristaanaa hin muddamu jedha. Dhufaatii ilma namaa dura raajonniif ergamoonni hin du'u jedha. Billaadhaan dhumu jedha. Israa'eloonni billaadhaan raajonni Waaqayyo akka dhuman goote. Kanaaf akkas jedhe wayyoo siif jedhe Waaqayyo. Dhufaatiin ilma namaa dura wantoonni adda addaan ta'u jedha. Taa jira. Ulfinni Waaqayyo namoota baay'ee salphateera. Namni qalbii jira dhugaa fadhamu waldaa baqata. Akkas jedhe Phaawulos akka waan nu wajjin xiiqeffattanii sitti fakkaateera. Lallabeera kanaan dura Waaqayyo wajjin morkachaa akka jirtanii hin beektaniiree. Amantiin kee haaraa jira. Moo maal fakkaata? Hafuurri Waaqayyo sitti dhiyaataa jira moo sirraa fagaataa jira? Kaleessarra har'a ilaali. Eengaddarra kaleessa ilaali. Ji'a darbirra ji'a kana ilaali. Dhiyaachaa jirtaa gooftaatti moo sirraa fagaachaa jira? Carraan kennamu bishaan dibataa sirraa fagaachaa jira. Dachaasee fuudhee ka'ee Geediyoon Waaqayyo akkasittiin jedhe. Ani hin barbaadu jedheen lagatti geesse jedhe Waaqayyo. Bishaanichaan addaan baase jedhe. Abboommi qorree ganii fineen addaan baase jedhe. Akka sareetti kan dhuganii fi harkaan kan dhugan addaan baase jedhe. Namoota kuma soddomootatti lakkaa'aman manatti deebise. Nama 300 duwwaa fudhatee ba'e. Akkas jedhe Waaqayyo isaan kun qullaa'ota jedhe. Isaan kanaa wajjin hojiin hojjedha jedhe. Isaan kanaa wajjin ulfina koo mul'ise jedhe. Waaqayyo mandara Israa'elootaa warra onsan qe'ee Israa'elootaa warra onsan oobdii waynii biqilaa Israa'elootaa warra onsan Waaqayyo lubbuu 300 ijaa ba'e. Kumaatamatti kan lakkaa'aman lafaan dhaye. Isaan kun qullaa'ota jedhe. Kan faarfattu maal fakkaata? Kan kadhattu maal fakkaata? Hojjettoonni Waaqayyo maal fakkaattu? Gooftaan eenyi keessa maal fakkaata? Bara kana keessa bara raajonni sobduun ba'atan. Bara lallabni sobaa ba'ate. Bara manni Waaqayyootti salphate. Baratti namoonni gara yaada foon isaaniitti galagalan. Wanti dhageessa sitti hin tolu. Waan isa agartan sitti hin tolu. Jaartii waggaa 68 ijoollee waggaa 12 duukaa deebitee ejjite. Jaartii waggaa 68 ijoollee waggaa 12tti eeruma. Macaafni qulqulluun maal jedheera? Jiraa Waaqni abbaa mul'ataa mana kee keessa. Bishaan dibataa harka jiru kuni hojii hojjetaa jira moo maal godhaara? Bara foon namaa miirri namaa ilma Waaqayyoo namarraa fageessa jiru. Waaqayyoo qulqullootaaf gaa'ela kaa'e. Namni garuu gaa'ela jibbee baratti olii gadi fiigee ejju. Maqaa Waaqayyoo isa jiraataan amma jirtu nana baara. Hafuurri kun waldaa kanaaf saba kanarraa kan cabe haa ta'u. Bara namni mana dhiisee hoteela qabate ejju. Bara namni haadha manaa mana kaa'e abbaa manaa mana kaa'e hoteela qabate ejju. Maqaa isa gatii baasee dibeena kaase maqaa Waaqayyoo dheera kan dhaame haa ta'u. Sagalee kana dubbisaa. Boqonnaa 16 lakkoofsa 13 Maatiyos irraa. Yesuus gara naannaa mandaraa Qisaariyaa Filiphos jedhamu dhaqe. Namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jedhe. Bartoota isaa gaafate. Isaan yommus deebisanii kaan inni Yohaannis Cuuphaadha jedhu. Kaan inni Eeliyaas, kaanis inni Ermiyaas yookiis raajota keessaa tokko jedhu jedhan. Yesuus immoo isinoo eenyu anaan jettu jedhe. Isaan gaafate. Simoon Phexros deebisee ati Masiihicha ilma Waaqayyoo jiraataati jedhe. Kanarratti Yesuus deebisee yaa Simoon ilma Yoonaa ati kana yaanomtedha. Kana abbaa koo isa Waaqa irraa jiraatutu sitti mul'ise malee yaanni namaa foonii sitti hin mul'ifne. Ameen. Eenyu naan jedha. Eenyuttanii duukaa deemaa jirtu gooftaa duukaa? Eenyuttanii wajjin deemaa jirtu hafuura qulqulluu duukaa? Eenyuttanii wajjin jiraataa jirtu Waaqayyo duukaa? Hin kadhanna. Harka diriirfannee ati jabaadha. Jabaan sagararraa hin jiru. Ati guddaadha. Guddaan sagararraa hin jiru.
warra fuula dura jiran kana warra fuula keetti dhiyaatan kana harka kee isa jabaa qabeena manga dhiibne sanatti laadheera. Harka kee isa jabaa bara baraan baatee nama duukaa jiraatu sanatti laadheera. Harka kee isa jabaa qabeena manga dhiibnetti dabarsee laadheera. Harki kee inni jiraataan bara isaanii guutummaa qabee jiraachisu. Salphina guyyaan baatee deemu isaan ooshaati. Waan seexanni qopheessu isaan ooshaati. Inni nama jeesu, inni nama balleessu, inni karaatti nama hambisu. Maqaa Yesuus Kiristoos isa irra daaraa ta'u. Keessumaa hojjettuu kee hin gatin. Beelaa baaftee dhukkubarraa fayyiftee jireenya isaanii ol qabdee deebiftee itti hin dukkaneessin. Harka namaa nama miidha. Harka namaa irratti nama fayyada dhageenyes agarrees hin beekne. Harka namaa irratti nama ta'e dhageenyes agarrees hin beekne. Abboonnis ergamoonnis raajonnis kana dubbachaa jiran harka keessa jiraataatiin saba kana jabeessi qabi isaanii eegyaati. Aduu haaraan si Waaqayyo biraa ba'uuyaan dubbiin kee anna isaanii keessatti akka ija godhatu wanti dubbatamu wanti lallabamu ergaan dubbatamu akka biran dabarre hafuura dhagaate laphee dhagaate foon dhagaate billaa Yesuus Kiristoosin dhayee keessaa baaseera. Warra siif fayyadaman keessaa dhayee baaseera. Warra siif addaan ba'an keessaa dhayeera. Laphee cabaa, hafuura cabaa, garaa cabaa. Yommuun dubbadhu jette torbanarraa sagaleen dubbiserraa yommuun dubbadhu warra hollatan sana yommuun dubbadhu garaana dhagee hollatu sana ani Waaqayyo dabaleetti nan mul'adha. Ani Waaqayyo dabalee nan eebbisa. Garaa hollatu garaa siin sodaatu irra kaayati. Hafuura du'atti oofaa jiru irraa kaasi ati. Hafuura badiisatti oofaa jiru irraa kaasi. Akkasii jiraatanii ulfina bira ga'an ulfinni kee gargaaru. Hundumaa caalaa dubbii kana duwwaasti dubbadha gooftaa. Galgala isaanii hin balleessin. Maqaa Yesuusin ameen.